Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota xiqqii Daily News oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduu ammee yookaan immoo breaking news baha giddu galeessa irraa nu dhaqqabane akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Baha giddu galeessatti mariin nageenya Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa ture addunyaan hawwiidhaan eegaa turte waliigaltee malee adda ka'ee jira. Waliigaltee malee addaan ka'u mariin nageenya biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture addunyaa rifachiisee jira. Fashaduu marii nageenyatiin wal qabatee biyyoonni lamaanuu ibsa kennanii jiru. Hoogganaa jila marii Ameerikaa kan ta'e itti aanaan pirezidaantii J.D. Vance fashaluu marii kanaatiin miira keessa waan gale fakkaata. Iraanin akeekkachiisee jira. Iraan gidiraa irraa hin hafnee fi ofaa qopheessituu jechuudhaan ibsa kenne irratti dubbatee jira. Iraan irraallee ibsi kennamee jira. Paakistaanis waan itti dhagame dubbattee jirti. Paakistaan marii nageenyaa kana milkeessuuf gahee guddaa taphattee jirti. Hojii hedduu hojjettee jirti. Mariin kun milkaa'uu baatus Paakistaan akkuma addunyaatittu gahee guddaa taphatu isiitiin galateeffatamuu qabdi. Paakistaan marii nageenyaa kana milkeessuuf hojii guddaa hojjettus osoo hin milkaa'iniif hafee jira. Kun immoo waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudhaan dubbattee jirti. Paakistaan fashaluun marii kana baay'ee isii gaddisiisee jira. Akkana jechuudhaan gadda isii ibsitee jirti. Nama gaddisiisa. Ni taha jennee hojjenne osoo hin tahin hafe. Hawwiin nageenyaaf qabnuu fi hawwiin hawwines osoo hin milkaa'in hafee jira. Akkana jechuun fashaluu marii nageenya biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture kana addunyaaf ibse muummicha ministeera Paakistaanii. Gabaabumatti mariin nageenya Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamaa ture. Kan akka addunyaatti abdii fi hawwii guddaan eeggamaa ture milkaa'uu dhabuu Islaamaabad beeksiftee jirti. Mariin nageenyaa biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture osoo hin milkaa'in hafuun isaa yaaddoo nageenyaa hamaa baha giddu galeessatti kan boqannaa birootitti cehe jechuudhaan hedduun yaada itti kennanii jiru. Erga mariin nageenyaa waliigaltee malee adda ka'ee booda itti aanaa pirezidaant Doonaald Tiraamp fi akkasumas hoogganaa garee marii nageenyaa Ameerikaa kan ta'e J.D. Vance ibsa kennee jira. Ibsa gaazexeessitootaaf kenneen yeroo dheeraaf mariin gaggeessaa turre bu'aa malee adda ka'ee jira. Waliigaltee malee xumuramee jira. CNN akkana jedhuun gabaasee jira. J.D. Vance akka jedhetti marii yeroo dheeraaf gaggeessine baay'ee dadhabsiisaa kan ta'ee fi mormiidhaan guutame nagaa buusuudhaaf hedduu itti qabsoofne bu'aa malee adda ka'ee jira jechuudhaan ibsa kenne jechuun gabaasee jira. Sa'a 21 guutuuf jila Iraan waliin marii cimaa gaggeessinee jira. Yookaan marii gadi fageenya qabu gaggeessinee jirra. Kun waan gaarii ture ta'ullee wanti hamaan isaa yookaan gaddisiisan isaa waliigaltee malee adda ka'uu keenya jechuudhaan dubbatee jira. Waliigaltee malee adda ka'uun keenya immoo hammeenyi isaa Ameerikaaf osoo hin taane Iraaniif jedhee jira. Marii nageenyaa kana milkeessuuf waan hunda goonee jirra. Waan hunda godhuuf immoo flexible taane dhiyaannee jirra. Akkasumas adeemsa baay'ee filatamaa fi salphaa ta'e Iraaniif dhiyeessinee jirra. Garuu hin milkoofne. Haala kanaan jilli Iraan haalduree Ameerikaan dhiyeessite fudhatuudhaaf hayyamamoo miti. Kun immoo fashaluu marii nageenyaa kanaaf sababa ta'ee jira. Kun immoo hammeenyi isaa Ameerikaaf osoo hin taane Iraaniif Iraan gidiraa hamaa isii eeggatuuf ofaa qopheessitu. Jechuudhaan erga ibsa kennee booda qopheessituu marii nageenyaa kana kan taate Paakistaanin galatoonfatee jira. Paakistaan marii nageenyaa kana milkeessuuf wanti godhin hin jiru. Garaagarummaa jiru walitti dhiyeessuuf hojii guddaa hojjetanii jiru. Milkaa'uu baatullee Paakistaaniif galatatu mala jedhee jira J.D. Vance. Gaazexeessaan CNN akka gabaasetti gufuun guddaan marii araaraa kana gufachiisuuf akka sababaatti ta'e dhimma sagantaa nikuleera Iraan jedhee jira. Kana irratti ejjennoon Ameerikaa fi ifa ta'e Iraan nikuleera akka hin oomishne akkasumas teekinooloojii saffisaa nikuleera akka oomishtu isii gargaaru akka hin barbaannee fi yuuraaniyeemii badhaadhee jiru akka dhabamsiiftu kan jedhu dhugaa akkasumas ragaa mirkanaa Ameerikaan barbaaddu ejjennoo Ameerikaa ka olii gadi hin daddabnee fi hin daddaa'ine jechuudhaan J.D. Vance dubbate jechuudhaan gaazexeessitoonni CNN Kaanitaa Ayirarii fi akkasumas Niiko Roobert gabaasanii jiru. J.D. Vance itti dabaluunis dhaabbilee nikuleeraa Iraan haleellaa irratti raawwatameen barbadaa'an jedhamee ture. Kanaan wal qabate yaada fi gaafii ka'uuf Iraan kana booda
waggoota dheeraaf yookaan immoo yeroo gabaabaa keessatti dhaabbata nikuleeraa ishii deebiftee hojiitti hiikuudhaaf yookaan galchuudhaaf ejjennoon isiin qabdu maali kan jedhuuf ragaa mirkanaa'aa barbaanna jedhee jira. Yeroo sa'a 21 mariin nageenyaa gaggeeffamaa turetti J.D. Vance hooggantoota yookaan qondaaltota Ameerikaa hedduu waliin yaada wal jijjiiraa turuun gabaafamee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp waliin walitti bilbiluudhaan yoo xiqqaate yeroo 6 hanga yeroo 12tti waliin haasa'uun himamee jira. Mariin fashaluun booda Pireezidaanti Doonaald Tiraamp ibsa kennee jira. Yeroo ibsa kana kennutti ejjennoon inni ibsa kana dura qabuuf yookaan immoo yeroo mariin gaggeeffamaa ture qabuu fi yeroo mariin fashaleen booda qabu garaagarummaa agarsiisee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp yeroo mariin gaggeeffamaa turetti Iraanin akeekkachiisaa ture. Iraan marii nageenyaa gaggeeffamaa jiru kana irratti dirqama waliigaltee irra gahuu qabdi yoo kadiddu taate ibiddatu isii eeggata jechuudhaan ibsa kennee ture. Ibsi kun immoo lolli hamaan irratti banamuu fi qophii taasisaa akka jiran waan agarsiisudha. Erga mariin fashalee booda immoo ibsi Pireezidaanti Doonaald Tiraamp kenne kanarraa adda ta'e mul'atee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp ibsa kenneen nuti Iraan mo'annee jirra. Iraan mo'amtee jirti. Iraan waliigaltee irra geettes gahuu baattes Ameerikaan waliin mallatteessitees mallatteessuu baattes jijjiiramni dhufu hin jiru. Nuti Iraanin mo'annee jirra. Iraan mo'amtee jirti. Humna waraanaa ishii haleellaa baatii tokko oliif irratti raawwanneen dadhabsiifnee jirra. Humni waraanaa ishii dadhabee jira. Wanti isiin fiddu tokkollee hin jiru jechuudhaan ibsa kennee jira. Itti dabaluunis biyya san Iraanin jechuudha barbadeessinee jirra. Waggaa 1000 duubatti deebifnee jirra. Kanaaf wanti uumamu tokkollee hin jiru. Wanti ta'uu jiraate immoo kan arginu ta'a. Waliigalteen ni taasifama jedhee eegee ture garuu hin taane wanti dhufu yookaan jijjiirame inni fidu tokkollee hin jiru. Nuti Ameerikaanonni mo'attoota jechuudhaan ibsa isaa kennee jira. Ibsi Pireezidaanti Doonaald Tiraamp fashaluu marii nageenyaa kanaan wal qabsiisee kennee fi ibsi kana dura torbaan dura jechuudha yookaan torbaan dabre gara marii dhukaasa dhaabutitti osoo hin dhufin Iraan irratti kennaa ture waliif haalladha. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan gara waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyaa 15tti kan hin dhufne yoo ta'u taate Ameerikaan Iraan irratti haleellaa cimaa raawwatuun halkan tokkotti guutumaan guututti Iraanin kan dhabamsiiftu haleellaa halkan tokkootiin qaroomina biyyattiin waggaa kuma meeqa fi qabdu kan dhabamsiisu ta'uu fi walumaa galatti Iraan halkan tokkoon booda kan hin jirre ta'uu akeekkachiisee ture. Kun immoo ibsa amma kennameen waliif haalladha. Ibsi gara marii dhukaasa dhaabutitti yookaan waliigaltee dhukaasa dhaabutitti osoo hin dhufin dura kennamaa ture kan waraana labsu yoo ta'u, ibsi fashaluu marii nageenyaa booda kenname immoo faallaa kanaati. Ibsi kun Ameerikaan deebitee gara lolaatti kan hin seenne fedhii akka hin qabne kan agarsiisu fakkaata. Walumaa galatti marii nageenyaa taasifameen gara waliigalteetti dhufuu dhabuun yaaddoo guddaa nageenya addunyaa tanaa ta'ee jira. Kun akkuma jirutti ta'e gara marii nageenyaatti dhufuudhaaf hundi isaaniitu qophii yeroo taasisaa turanitti marii nageenyaa kanarraa kan hin milkoofne ta'uu akeekaa turan. Ameerikaan Iraan hin amanamtu jetti. Iraan immoo Ameerikaan hin amanamtu jechuudhaan yaada walirratti kennaa turan. Addunyaanis shakkii biyyoonni lamaan walirraa qaban kanarratti hundaa'uudhaan tilmaama kaa'anii turan. Tilmaama kaa'aniin mariin kun parsantiin 90 kan hin milkoofne fakkaata jechuudhaan kan akeekan hedduudha. Shakkii kanarraa kan ka'e Iraan durumaa qophii waraanaa taasisaa akka turte maddeen odeeffannoo garaagaraa immoo baasaa jiru. Iraan kana duras yeroo lama marii nagaa gaggeessaa osoo jirru Ameerikaan haleellaa nurratti raawwattee jirti. Ammas marii nageenyaa kana dahoo godhatuudhaan nu dagachiisuudhaan haleellaa nurratti raawwatuu dandeetti jechuudhaan qophii garaagaraa taasisaa turuun dhagahamee jira. Kanaan wal qabate guyyaa kaleessa xayyaaronni waraanaa meeshaa waraanaa fe'an 4 samii Teheraan irratti mul'atan jedhamee jira. Xayyaaronni waraanaa kunneen biyyoota alaa kan akka Chaayinaatii fi Raashiyaa irraa meeshaalee waraanaa farraa xayyaara waraanaa kan ta'an galchaa akka turan kan tilmaamame. Gama biraatiin immoo Ameerikaan Chaayinaa irratti himannaa dhiyeessitee jirti. Chaayinaan meeshaalee farra xayyaara waraanaa ammayyaa Iraaniif kennitee jirti jechuudhaan Ameerikaan Chaayinaa irratti himannaa kan dhiyeessite yoo ta'u, himannaa kanaafis bu'uura kan godhatte odeeffannoo kutaa basaasa isii irraa argatteen ta'uu ibsitee jirti. Chaayinaan kana hojjetaa jiraachuu argaa jirra.
Kan ammoo hojjetu isiitii fi Chaayinaan rakkoo hamaa keessa galuu dandeetti jechuudhaan akeekkachiisee jira Pireezidaanti Doonaald Tiraamp. Itti dabaluunis Pireezidaanti Doonaald Tiraamp akka jedhetti Chaayinaan meeshaa waraanaa Iraaniif dhiyeessaa jirti. Iraan immoo yeroo waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahame kana keessatti deebiftee of ijaaruun lola marsaa birootiif of qopheessuuf yaalaa jirti jedhee jira. Marii nageenyaa Islaamabaaditti gaggeeffamaa ture fashaluu hordofee jilli marii Iraanis ibsa kennee jira. Hoogganaa jila marii kan ta'e afaa'ii paarlaamaa Iraan kan ta'e Muhammad Baagaar Galiibaaf ibsa kenneen Iraan durumaayyuu gara marii nageenyaa kanatti yoo dhuftu shakkii guddaadhaan guutamtee akka turte ibsee jira. Wal amantaa dhabuu guddaa keessa turte gara mariitti akka dhufte kan ibse akka ragaatti kan inni kaa'e Iraan kana dura Ameerikaa waliin marii gaggeessaa osoo jirtu yeroo lamaa fi haleellaan waraanaa irratti raawwatamee jira jechuudhaan dubbatee jira. Ameerikaan kana yoo gootu nu ganteeti jedhee jira. Waadaa diiguu fi amanamummaa gara cinaatti dhiisuudhaan gama kaaniin nuun mari'ata gama kaaniin waraana nurratti bante jechuudhaan dubbatee jira. Kanaaf Ameerikaa waliin mari'achuun shakkii guddaa nutti uume jedhee jira. Jila marii nageenyaa Iraan kan ta'e Ismaa'eel Baaqaayii yaada kenneen Ameerikaa komatee jira. Mariin nageenyaa sa'a dheeraa fi obsaan gaggeeffamaa turuu ibsuudhaan gama Iraanii haaldureedhaan dhiyaatan dhimma nikuleeraa dhimma lola baha giddu galeessatti banameen wal qabatee kasaaraa dhaqqabee fi kaffaltii gumaa dhimma hulaa Hormuz nageenya waaraa Iraanii fi baha giddu galeessaa mirkaneessuu dhimma mallaqa Iraan baankilee addunyaatti qabamaniin wal qabatee dhimmoota kanneen irratti mariin bal'aan gaggeeffamaa turus gama Ameerikaatti gaafileen akka haaldureetti dhiyaatan yookaan qabxiileen akka haaldureetti dhiyaatan kan of tuulummaan guutamanii fi akkasumas doorsisa of keessaa qaban ta'uu waliin wal qabate waliigaltee irra ga'uuf rakkoo tahan jedhee jira. Haaldureewwan gama Ameerikaatti dhiyaatan hedduun isaanii kan dhimma Iraan dhiiban hedduun isaanii immoo seera qabeessa kan hin taane yookaan immoo fudhatama kan hin qabne dhiyaatuun wal qabate mariin kun akka waliigalteerra hin ga'amne taasisa jedhee jira. Fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti fashaluu marii nageenyaa Islaamabaaditti gaggeeffamaa ture wal qabate miidiyaan Tasniim jedhamu kan Iraan akka gabaasetti mariin nageenyaa akka fashalu kan taasise fedhii Ameerikaa daangaa darbee fi seeraan ala ta'e jechuudhaan gabaasee jira. Akkasumas jilli marii Ameerikaa haaldureedhaan mariidhaaf dhiyeessan hedduun isaanii kan daangaa dabran jechuudhaan ibsee jira. Walumaa galatti mariin nageenyaa gaggeeffamaa ture osoo hin milkaa'in hafee jira. Gama biraatiin immoo lolli Ameerikaa fi Iraan gidduutti deebi'ee ka'uu danda'a jechuudhaan yaaddoon jiru cimee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee humni galaana Ameerikaa naannawa hulaa Hormuzitti buufataalee boba'aa Iraan irratti haleellaa raawwatuuf of qopheessaa jiraachuun himamaa jira. Walumaa galatti biyyoonni kunneen deebi'anii lola hamaa keessa galuun carraan jiru baay'ee guddaadha jechuun tilmaamamee jira. Waaqayyoon immoo nagaa haa buusu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qaban kana hanga ammaa kana. Kun xiiqii Deeyilii Niwusidha. Nagaatti nu tura.